Harka fuunee uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya keessan badhaadha haa ta'u. Egaa har'a waa tokkoof hin dhufe viidiyoo YouTube irratti dhuma kana gadhiisne ilaalchisee namoonni baay'een natti dheekkamtaniirtu. Akkasuma namoonni waan gaarii babarreessitan irra jirtu comment sectionii nuti immoo comment sectionii ni ilaalla hedduu nu fayyada haa ta'eefu jechaadha. So TikTok live irree galeetoo yaadni isin babarreessitan xiqqoo ishii anaan natti ulfaachaa jira. Haalli ani keessa jirurree dhugaa dubbachuuf haala ulfaataadha. Gara maatiitiin gara keessaniin akkasuma dhimma Abiigoo ilaalchisee jechaadha. Akkasitti taa'ee gaafan isin faana kolfee taphadhu normaalii isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu haala ani irra jiru immoo maybe ijoolleen akka kiyyaa jirtan na hubachuu dandeessu. Bakka akkamitiin hin jedhu ani Abiigoo gaafa jalqaba natti dhufu haala akkamiitiin akkasii madda beektu hin barbaadu jedhee fi'adha waan akkasiidha. Sana booda garuu waan hin taane keessa galaa ture. Even dhukkubsatee haga mana yaalaa galutti jechaadha. So tiriitiin godhamuufi akka qabu waan akkasii walumaan dhaggeeffanne dhiphina sammuu akka qabu tiriitiin hin godhamuuf taanan itti dhiyaadhee kunuunsa hin godhuuf taanan akka maraaturree akka ta'u. Akkas ta'uunsaatiyyuu sababa kiyyaan ta'uunsaa hagam akka namni dhaaruun beektooti. Osoo garuu walitti dhufnee hiriyaadhuma koo normaalii ta'e dhiyeenyatti wallaallee haga sanis hin miidhamu inni illee hin miidhamu jedha. Fayyaa. Nagaami. Jirta. Jirra. Si jira. Jirraanis kun. Waan nagatte. Lafin gannee jira dhugaa. Akkuma nama tokko nagatteetis. Haaraan immoo akkamittiin si gata. Nagaadha miti? Jirra kun. Jirta? Jirra dhugaa. Dalagaan qabdu miti hin xaarsine. Haaraa rakkoo qabnu. Siiniin. Abiigoo fana gidduutti waan uumame beekta sila. Eeyyee nan beeku sirriitti nan beeku. Innaa waan hundarraa bilookii na godheeti kan inni jiru jechuun bitaanatti galeetin ikkoo si waamini. Even bilbiluma irratti illee bilbiluu hin danda'u nama bilookiidhaan bilbila isaati irratti. Akka inni miidhame nan beeka. Koondishiniin ani keessa jirullee isa caalamoo atiyyuu na hubatta jedhee yaada. Si galamiti inni irree miira jaalalaa keessa haja jiruuf meebii na hubachuu dhiisuu danda'a. So ani Abiigoo jechuun irraa fagaachuu hin barbaaduun bakka isattiin akkasitti adda ba'ee akka nama takkaa waa waliin hin dabarsine akka nama takkaa wal argee hin beekne akkasitti wal cufuun nu ulfaatisii galee. Sirriidha. So jechuun maali ati hiriyaa isaatii waa hedduu waliin mari'attu waan baay'ee siin jechuu danda'a. Maali yaadetti jechuun ani waanuma isaan wallaale bakka kanumaafan waa tokko sirraa dhaga'uu barbaadeessi waan. Eela maal dhabeetta? Anaatiin amma na cufeera bakka. Kaduraas yoo waa'ee keetti kaachisu. Mana tokko jiraattu miti? Innaa mana tokko jiraannaa natti hin dubbatu. Afaan anaasaa jechuudha. Bakka waan narraa eegamu godhee amma argitee ta'e aniin irra jirus wanta itti ta'es beekta waan ta'eef maqaam akkasii natti hin gaachisiin waan akkasii natti hin gaachisiin jedheef bakka baay'ee tokko naatiin illee na loluu barbaada. Miiran taane keessa galuu barbaada yeroo waan akkasitti. Jechuun hin gorsitu ati. Waanni yoo na dhagayaate amma koo wanta ta'u tokko yoo ta'uu danda'a ta'edha miniire. Nan laalaa yeroo baay'ee bakka sirrii miti bakka. Sirrii miti already bakka waan akkasii manatti hin kaachisiin bakka naan jedhee amma badaas miti bakka akka duraallee hin ta'u bakka. Amma laal waan tokkoffaa waanan hamtuu ta'e kan natti fakkaachaa jiru lammaffaa bakka waanan ofii kiyyaa bakka lafaa ka'ee isa miidhaa jiru kan natti fakkaatisii galee aarsaa hedduu kaffalee dhugaa dubbachuuf anaan argachuuf garuu hin taane bakka immoo maatii kiyyarra darbeetoo waan isaan hin jaalanne wayii gochuu hin danda'u. Yoo inni immoo akkasitti narraa fagaatu dhugaa waa hedduutu natti dhagahamaa jira. Bakka sammuun koo iyyuu sirrii miti yaaduma dhaabadhee iyyuu deeman malee sii galamiti soo irra caalatti osoo gorsitee too gorsuun akkas ta'uunsaati iyyuu sababa kiyyaan ta'uunsaa hagam akka namni dhaaruun beektooti. Osoo garuu walitti dhufnee hiriyaadhuma koo normaalii ta'e dhiyeenyatti wallaallee haga sanis hin miidhamu inni illee hin miidhamu jedha. Jirra. Fayyaa. Nagaami. Jirta. Jirra. Si jira. Jirraanis kun. Waan nagatte. Lafin gannee jira dhugaa. Akkuma nama tokko nagatteetis. Haaraan immoo akkamittiin si gata. Nagaadha miti? Jirra kun. Jirta? Jirra dhugaa. Dalagaan qabdu miti hin xaarsine. Haaraa rakkoo qabnu. Siiniin. Abiigoo fana gidduutti waan uumame beekta sila. Eeyyee nan beeku sirriitti nan beeku. Innaa waan hundarraa bilookii na godheeti kan inni jiru jechuun bitaanatti galeetin ikkoo si waamini. Even bilbiluma irratti illee bilbiluu hin danda'u nama bilookiidhaan bilbila isaati irratti. Akka inni miidhame nan beeka. Koondishiniin ani keessa jirullee isa caalamoo atiyyuu na hubatta jedhee yaada. Si galamiti inni irree miira jaalalaa keessa haja jiruuf meebii na hubachuu dhiisuu danda'a. So ani Abiigoo jechuun irraa fagaachuu hin barbaaduun bakka isattiin akkasitti adda ba'ee akka nama takkaa waa waliin hin dabarsine akka nama takkaa wal argee hin beekne akkasitti wal cufuun nu ulfaatisii galee. Sirriidha. So jechuun maali ati hiriyaa isaatii waa hedduu waliin mari'attu waan baay'ee siin jechuu danda'a.
maal yaadetti jechuun ani waanuma isaan wallaale bakka kanumaa kan waa tokko sirraa dhaga'uu barbaadessi waan. Ela maal beektaa? Anaatiin amma na cufeera bakka kan duraa sana yoo waa'ee keetti kaachisu. Mana tokko jiraattu miti? Innaa mana tokko jiraannaa natti hin dubbatu. Afaan anaasaa jechuudha. Bakka waan irraa eegamu godhee amma argitee ta'anii irra jirus wanta nuti ta'es beekta waan ta'eef maqaan akkasii natti hin gaachisee waan akkasii natti hin gaachisiin jedheef bakka baay'ee tokko naatiin illee na loluu barbaada. Miiraan taane keessa galuu barbaada yeroo waan akkasiitti. Jechuun hin gorsitu ati. Maanni yoo na dhagayaate amma koo wanta ta'u tokko yoo ta'uu danda'a ta'edha miniire. Nan laalaa yeroo baay'ee bakka sirrii miti bakka. Sirrii miti already bakka waan akkasii manatti hin gaachisiin bakka naan jedhee amma badaas miti bakka akka duraallee hin ta'u bakka. Amma laal waan tokkoffaa waanan hamtuu ta'e kan natti fakkaachaa jiru lammaffaa bakka waanan ofii kiyyaa bakka lafaa ka'ee isa miidhaa jiru kan natti fakkaatisii galee aarsaa hedduu kaffalee dhugaa dubbachuuf anaan argachuuf garuu hin taane bakka immoo maatii kiyyarra darbeetu waan isaan hin jaalanne wayii gochuu hin danda'u. Yoo inni immoo akkasitti narraa fagaatu dhugaa waa hedduutu natti dhagahamaa jira. Bakka sammuun koo iyyuu sirrii miti yaadumaan dhaabadhee iyyuu deeman mataa isii galamti soo irra caalatti osoo gorsitee too gorsuurree yoo baatte ishii yoo si fudhachuurree baate bakka duuba inni jirullee gaafa inni iddoo jiru wayii jira miti wayii ta'u waliin.